Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Muurtuu iddoo addaa iddoo addaa Maansaa Sadeen jedhamutti injifannoon galmaa'e kana fakkaata. Nama lubbuun jirus harkaan qabnee nu bira jira waan inni haasa'u walumaan ka dhageenyu ta'a. Obboleessa maqaan kee teennu? Tsaggaayee Seefuu. Godina kamii dhalatte? Godinni koo Adaamaadha. Anis dhaladhe Bishooftuudha. Aanaan immoo Caffeedha. Baadiyyaa aanaa Caffeedha. Baadiyyaa aanaa Caffee? Dossa. Dossa? Okay. Maal godhisiin jedhanii gara kana dhufte har'a? Har'a akkan dhufedde dursumaayyuu naannoo poolisii kana sagalee kee ol kaasi. Dursumaayyuu wotaadara kana innaan dorgomu. Okay. Maatiin kooti saatii kootis narra jiru. Ayyee. Akkawuu na guddise akaakayyuu koon na guddise. Ayyee. Isaa erga na guddisanii waan itti isaanillee waan ittiin na guddisuun dhaban. Okay. Immoo gazzaba kana laalee waan hojii barbaadadha isaanillee naariyanii jechaadha. Ayyee. Erga isaan naariyanii immoo beeraa wadde waan gazzaba qabdu jedhee dorgomu. Ergan dorgomee dhufee immoo baradhee asitti. Ayyee. Walitti dhokaasnanii hidhanii ijoollee waloola ganda hin dhageenya waan ta'eef. Ayyee. Isa ergan dhagee immoo. Ayyee. Jidduudhaan nan galee jechaadha. Ayyee. Jidduudhaan ergan galee immoo biyyatti galee lammata ijoollee baay'ee qabamee ture. Lammata na deebisanii jechaadha. Okay. Lammata ergan deebi'an booda immoo asitti. Okay. As dirqama asiillee dursa yeroo dursaa dhufee hin deeme. Okay. Hin deemne. Ayyee. Lammata dheengadda nu fidanii nan galee asiis dide. Hin deemu jaallamuun koo Oromoodha waan ta'eef lachuufu ani kanaaf hin baane garuu gazzaba koo dhabee waan ittiin jiraadhu dhabee beedhe himadheen ture jechaadha. Garuu na baasan akka carraa ta'e immoo na baasanii giddumaan na baasanii guyyaa meeqa akkasii hariina akkasii hinaa nuun jedhan jechaadha nu baay'ee. Isaallee dinoo nu fidanii har'a immoo carraan kiyya kana ta'e kanumaan qaba jaallahu. Ayyee bareeda. Waraanni bilisummaa Oromoo lola lolee dhukaasee nama meeqa si biratti ajjeesee harkaan si dhuunfate si? Ana sitti du'e nama lama. Nama lama achi du'e. Ka biraa ka du'ee mul'atiin hedduu jira. Isaanii nagarree. Nama meeqaan dhufta yeroo dhuftan lola kanaaf? Lola kanaaf nama 22. Nama 22 dhuftan. Ayyee nami du'ee battala sana jiru nama 8 am. Nama 8. Nam 8 du'ee achi jira. Battala sunti biraa kaate. Okay, ganda kamirraa lola kana bobbaatanii dhuftan? Ganda Muurtuu Xillisaa hin jedhan kinas. Ganda Muurtuu Xillisaa irraa lola kana bobbaatanii dhuftan. Qaami isin bobbaase kaabinee gandaati moo kaabinee aanaati moo ajajaa waraanaati? Milishoon illee nu baase ajajaan keenya illee nu baase jechaadha. Oh, milishootas baasee isinillee isin baase jechuudha. Okay, waraanni kun gaafa kaan ajjeesee harkaan si booji'ee fuudhee siin deemu si daddarbee si dhaane. Na kabajeetuma seerumaan na simatee as na fide jechaadha. Dhuunfatee qawwee qofa sirraa fuudhee? Na kabajee haala gaariin na fide hundisa. Haala gaariin simatee siin dhufe. Kanaaf nuti dhukaastaniif isin dhukaasna malee ideoloojii isin haadhuullee hin qabnu, ideoloojii isin faana loluu hin qabnu. Mootummaan kun walti diina nu godhee isin gowwoomsee loltoota baadiyyaa yookaan loltoota magaalaati. Magaala keessa teessuu poolisii magaalaati jedhee bifa kanaan leenjisee nurratti isin bobbaase. Waraanni keenya bifa kanaan ka dhufee harka nu kennatellee simachuu jira. Ka booji'ellee bifa kanaan simachuu jira. Atillee namni waan tokko si godhu hin jiru. Sodaa tokkollee hin qabaatini. Tasgabbaa'ee ofirraa taa'ee jechuudha. Kanaaf warra hafaniif warra sibiraa hafan warra lola kana keessa jiraniif dhaamsi dabarsituuf yoo jiraate dabarsuu dandeetti. Dhaabsina dabarsuuf isaan jechaadha. Anaayyuu na dirqisiisanii na lolchiisa waan ta'eef affedhii kanas qabu jira ani hin qabnes jira jechaadha. Namni iddoo garaagaraatii dhufe waan ta'eef anillee akka kootti nan galee ammas lammata nan galee ture ilaala. Ayyaana gannaa kana asitti na qabanii na deebisan galee maatii kootti yookaan akka hoo hin qabu waan ta'eef akka of abbaa hin qabu isaan biratti hin dabarsee nan galaan jedhe. Garuu bareeda bareeda. Injifannoo godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Muurtuu Cibraa madda albuudaa kana fakkaata. Deeggartoonnii fi qabsaa'onni kenna gabaasaa isaatiif kan suuraan arguu jirtu bifa gabaasaatiin ammoo walitti deebina. Ammaaf kana fakkaata. Injifannoon uummata Oromoof. Turre jalan di kan jabtaran kalma ni kenna. Orang tu kan tuar kalan.
Wabajirtu qabsoon xumura gabrummaatti fufa injifannoon ni kan ni dhufa turre jaallan ni kan tataraara galmaan ni geenya impaara Itoophiyaan afaan qawween ijaarte diignee Oromiyaa walaba ni ijaarra wayyaanee biyya galchine bilchiginnaaf harkaan kenninu bilchiginnaa diignee Oromiyaa walaba gan ni dhaamna hanga ammaattis lolarra jirra wabajirtu nagaan jiraadha lolarra jirra waan ta'eef namni battala lolli itti fufa injifannoon